Amiruu fi Amaanuun Abraamirraa dhukee kaasanii Oomayyuun Taaniyaati karaa ittiin Ermeellarraa fagaattu barbaadaa turte malee Ermeellaanii akkamitti kana keessa galuu dandeesse silaa wachi deemteetoo irraa toftee owwallaaltee Ermeellaadhaan kan dhiphisaa ture waa'ee nageenya keeteetee kan jedhanii jechuudha. Namoonni baay'eenis immoo fukukkurii keessa nama galtu miti Ermeellaanii. Ermeellaa jechuun dubbii kan beektu amala qabeettidha jechuudhaani. Yaada isaanii qabatanii gallafataniitoo jiru jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube marti keessan siniin jecha Qiddoo YouTube irraanfattamu akkam subscribe like comment gochuudhaan raqqa godhaa siniin jechuun barbaada. Anis egaa waacum keessa dhaabadheenanii waan hin dhageeffadherraayii siniif ibsuu dhufe kaabucheewwan koo lammeewwan koo qomoowwan koo kiyya siniin jecha jechuudha. Jirtu miti rassa innaa jechuudha. Simmeetaawwi taanee dhufneedhaan simmeetaawwi kan nu godhe immoo Abraamidha jedhan. Sababni isaayyuu kan nu dhiphisaa ture ol gadi nu kaachisaa ture waa'ee fayyina isaatiitidha. Waan biraa miti. Buziyyeenis immoo waan dogoggortee ni qabda turte. Maaliif gaafa inni nan gaafadha jedhumaatti walii galtee akkamittidhaanii dubartiin kun gaafatamuu dandeessi. Inni boo'e hundumtiyyuuti dhugaa qaba jechuu miti. Boo'icha yoo ta'e horiin iyyuu boochi jedhan. Anamiti kan jedhe isaantu jedhee jechuudha. Eenyuun jedhu Ruuttaadhaan. Ishiinis immoo waan baay'ee sirratti taasisaa turte, mi'a sidhisiisaa turte, qullaa si waraabdeeti. Obboleessi kees immoo addi jaalallee kee bira dhaqeetu wanti daffaruudhaaf yaalii gochaa ture. Isa kanas immoo kan godhe suma mataa keetidha jechaanii turan. Isa kana immoo hordoftoonni iyyuu Abrahaamii mana Ermeellaa ifaatti agarsiisu hin qabu tureeyyuu duruma isaa jalqabu masaayyuu. Kanaaf iyyuu ismatu daffarsiisaa jira Ermeellaadhaanii jedhanii illee dursallee dubbachaa akkasuma warri koomentiillee anaafillee na barreessaa turanii jechuudha. Inni kun dhugaadha. Ifama gaafachuu fidha malee waan biraaf miti jedhee jechuudha. Wakkabuu jaalata waan erge Abrahaamii inni kun immoo rakkoo isaati jechuudha. Ammallee ta'eera taanaan jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoota sana hin argine moo viidiyoo sana hin kaafne. Anillee akkamittidhaan Abrahaamii qoy isa qalabatiirraa baasee akkamittiin ilaaluu didee isaan inni qalabatiirraa baasanii akkamittiin dubbachuu didee. Akkasumas immoo maal hojii mana Ermeellaa dhadhe maaliif ifaadhaan hin jedhiini maaliif irra diddibuu barbaade yoo gale jechuudha. Kunoo galeeraa Ermiyyee nagaan taa'ii nu inis nu inin jedhu nu immaa nu raasee nuti Abrahaam jennee jechuudha. Iddoo teessummaa fi taa'uu dhabne keessattuu jechuudha warri laayifii tiktookii halkan muluurra bulanii ganama barii ka'anii bananii iyyeeyyee jecha warri bulan jiru. Warri isaaniif jedhanii qoricha dhugan jedhan jiru. Warri biyyatti teessaalii baatanii biyya galan jiru. Eeshi maalan dhareeshi. Innaa isaan kun immoo kanaafiyyuu haala kanadhaanii Ermeellaatti haasawuun isin barbaachisu tureeyyuu. Ati nama waan hundumaa beekudha. Waan hundumaayyuu nama tilmaamee baruu danda'udha. Innaa dammoo maal jechuudha akkasittidhaanii. Akkas jechuun ati nama dubartii miidhaa deemudha kaahati dubartiitti fayyadamtee. Ermeellaan si'ii fi si gammachiisuuf wanti ishiin hin ta'in hin jiru. Gadi jettee ol jettee abaaramte. Nu ittis abbaan barbaade akka barbaade kan nuti haasa'u sumaafidha. Nageenyuma keetiifidha. Akkuma ati jabaattee dhaabbattee jireenya eegaltuufi malee waan biraafi miti. Dubartiin kun immoo homaayyuu waan miidhamtuyyuu hin qabdu. Yoo sii ta'e sii ta'a, yoo sii ta'uu baate immoo siif hin ta'u. Ennaayi achi keessaa ifaa dhaabdee Ruuttaa buziyyeen dhaabdee dubartii kanaan akkas jechuun sin barbaachisu tureeyyuu kan isaan jedhanii jechuudha. Likkii isaaniiti baasawee sirri isaaniiti jechuudha. Maaliif jennaani akka nuti argaa turrettis Ermeellaan dura Abrahaam aafayyuu gidduu keenya bayi jiruu keenya gidduudha bayi mucaa keenya waliin guddifannaa gaafa ishiin Ruuttaan iyyuu jettuuni. Inni nageenyatti deebi'ee fayyinatti deebi'ee naanaa jedhu akkasii gaaf sana nan baa jettee turte jechuudha. Mitiiree akkas sagalee koseetti dhagahama miti eegaa nagaameedha sinuu beektu nagaameedha. Innaa isa kana ture jechuudha kan barbaachisu jechuudha. Ammas na fayyadaa abba mana gaarii naaf ta'a
jetteetuma jiru taramtiyyuu yaaddi taanaan baay'ee ulfaataadha jechuudha. Dhiirri dhaqee sooromnaan dhugaan siniin jedhame badiidha. Badiidha dhiirri dhaqee birrii qabannaan dhugaan siniin jedhe jechuudha. Dhiira sooressatti irra naqabiin anillee dhiira sooressa akka malee hin barbaadu ani baasuu likkiidhaan waan nyaatee bulu haa qabaatu waan uffatee bulu haa qabaatu kanaan achitti jechuudha. Dhiira sooressa warri hordoftanii istooppilees dhaabaa isa dhugaan siniin jedhe jechuudha. Dhiirri dhaqee sooromnaan akkuma soorummaa isaatti dubartoota barbaada jechuudha. Ini kana miti inni xibbaa duratti qabachaa jira jechuudha akkas taanaan jechuudha mee muudii nutti qabachaa jiraam jechuudha ifa dhawooti eeshimoo viidiyoo amma sanaa dhiisa isa ofiisaatii akka horiitti waan argaasaa dhiisa viidiyoo diddama dhaggeeffachuu haa baatu viidiyoon tokko deebiin ta'uun jedhame deebiin ta'u akkamittiin akkas ta'uu danda'e jedhe jechuudha eessatti immoo farga akkas ta'e lafa kamitti akkasittiidhaan of arge lafatti of arge sana namni shakkuu qaba bakka akkamittiin iddoo kana dhufee jedhee namuma biratti argame sana gaafachuudha akka kootti jechuudha. Kanaaf waan baay'ee nama dhiphisu hin qabaatu yoo deemes adeemu ermeellaan jabaadhu dhaabbadhu nuti kaleessa iyyuu baay'ee mana kana keessaa jireenya kana keessa baay'ee har'allee ta'eera taanaan ani itti sin deeggaru baazaayu itti sin deeggaru Abiraam boru sigata sababnoo Abiraami dubartoonni akka jaalatan beeka. Abiraam gaaffii jaalalaa akkatti gaafatan hin beekuun gaafatama kumaatamaan hin gaafatama jechuudha. Kanaaf iyyuu dhiira gatii jaalalaa hin beekne dhiira maalummaa jaalalaa hin beekne jala maaltu si dhamaasa maafi qabeenya kee maaliif isa gochaa jirtu kana lafan taanetti bitta dhaqii hiyyeessota laadhuuf dhugaan siin jedhe satti weenii bittu satti nama bara farraftu dhaqii hiyyeessotaaf laadhuun gaaf sana waaqayyo sitti gammada jechuudha. Akkas kanaaf akka kootti ani hin beeku kaayii akeekkachiisumadha namoonni baay'een akkas jechaadha kan turani kallattiittiin ermeellarraa fagaatu elmiirraa fagaatudha kan inni baafachaa turedha. As garagalee immoo akka isaan beeku waan ruuttaaf irratti hojjechaa jiru waan ermeellaa irratti hojjechaa jiru namichi fakkaata jechuudha. Lachuu isaanii waan giraa gabba'aa jirudha kun hin beeku jechaanii jira meeduu taanis ennaati na farramsiistu hin beeku akkattan gara keetti deebi hin beeku ennaa dhiifama si gaafadhe waan hin beeku tokkollee hin qabu jechaanii ture ishiin immoo hin kakadhaare jennaanani nan kakadhaa jette nan kakadha heeyyuu jette efaan immoo maal jedhee anuu nan kakadhaa fi darbeenii jedhee jechuudha yeroo isaan dubbatan immoo akka dhugaan taanetti fuula isaan irraa hin ibsama ture kanaaf shirri gudi jechaa jira hinni akkasuma wajjin dadhabdu deebi'ee galuunsa hin oolu deebi'ee galuusi ani ruuttaa hin fayyadaa jedhee hin abdadhu yoo ruuttaa namti dhaluma ishii kanaaf jettee mucaa dhuma ishii kanaaf jettee obsuma laatee fi dandeesseetuma waan baay'ee isaa gadi jettee bulte maleessaayi isa kanadha. Inni biraa immoo argitanittu kaleessa namni simmeetii ta'ee namni gidiraa nama sana irra gahee namaadhaan makaraa meeqaadhaan qabamee gara fayyinaatti geeffamee ishii haa ta'u kaa guziyyee samma daqiiqaa 31 waan ta'e kaleessa kan dubbatte akkamitti akka inni fayye hin dubbanne jechuudha. Yoo chaarchii geessiteetti ta'e gara chaarchii dhaqeetu fayyee bakka gara chaarchii ga'eetu fayyu akkas illee yoosiniin jechuu baay'ee jettee dubbachuu qabdi turte. Isheenis immoo maal jettee aymaanotii yookiin immoo amantii faana waliin agarsiisinaa jettee jechuudha. Inni galamatti akkasittiin ani irra darbitee jechuudha. Kanaaf mucaa harkaa fuudhee ture. Mucaan afaan haa oolu waan ta'eef sin dhugaa hin dubbanne dhugaan boru irra gahamaa isa kanaaf deema ani galgala nan fidaa guyyaadhaan afaan haa oolu. Galgala gannaa mucaa geesse jechuudha. Ruutiyyeen itti taaltee mucaateetti hallaqa mucaateetti bakka ruutaan na jetteetti. Anaafi ari'umsisi sin barbaadu jechuunis anaaf haaraa miti jetteettiin kanaaf iyyuu waanuma barbaade akkuma barbaade ta'ee deebi'ee haa galuudha kan ruutaan ittiin yaaddeetoo jirtu jechuudha. Suura isaa ganamaaf galgala mana keessatti ilaaltee hin dhuftame guyyaa tokko achiin mee naftu abbaluun ishaa jettiin jechuudha. Inni immoo dhaqeetu abeet jedha jechuudha harka lafa jalaatiin. Kanaaf iyyuuti ofisaatii deddeebi'a. Abrahaam afaaniidhaan ruuttaa hiikee onneedhaan inni kan barbaadu mana lamadha. Dhiirri immoo gaafa soorome mana lama dhiisaati jechuudha.
mana afurii shan iyyuu hin barbaada kanaaf iyyuu jechuudha maaltu saakkisee dhaqee keekii walakkaa rafuu barbaada keekii inni jechuudha happy birthday maaltu ciqicii sagal kanaaf iyyuuti fataadhuma jedhaasiniin jedha hordoftoota kiyya ka'anii fataadhasin walin fixinaa walin abaarinaa zanaadhasin ishee zanaadhasin warri mana madaamii keessa jirtan ishee waan sobdii